Facebookiin maximum friendii requestiin hamma gaafatamu qabu nama 5,000 seeraan guree jira. San caalaa ammoo yeroo friendiin kee maximamiin nama 5,000 gahe friend requestii namarraa fudhachuu hin dandeessu. Sababa sana ta'eef namoonni ergasboota friend requestii si ergan sun ammoo follower kee ta'anii akka dabalamaniif akkamiin iddoo follow jettu Facebook keenya irratti dabalachuu dandeenya. Facebook profile keenya irratti akkamiin dabalachuu dandeenya gaaffii jedhu saniif har'a deebisaa isinii qabadee dhufeen jira. Na wajjin jalqaba irratti maal goonaa bilbila keenyarraa haa ta'u fuuldurarraayis appilikeeshina Facebook ittiin seennu tuqannee seenna. Jalqaba irratti iddoon friend requestii jedhamu sun maal inni akka jiruun isinitti argisiisa. Inninis haala kanaan jira. As goonee ilaalla. Yeroo namni biraa argu Facebook profaayiliin kan koo @friend message kan jedhamu bantuu hanga kana jecha asirratti argame asirratti bahee mul'ata malee waan biraa tokkollee namni biraa arguu hin danda'u. Iddoon follow jedhamtus iddoo kanarratti dabalamee hin jiru. Kanaaf ammaan tana iddoo follow jettu kana as jalatti dabalaa jechuudha. Kana dabaluudhaaf maal godhuu qabna? Sarara sadiin harka mirgaa gama gubbaatti argamu kana tuqnaa. Erga isa kana tuqnee booda irra gad deemneeti seetingii jettu kana filanna. Erga seetingii filanneen booda maal tuqna? How people find the contact you isa jiru kana filannaa jechuudha. How people find the contact you kan jedhamu kana erga irratti tuqneen booda maaltu nuuf dhufa? Tarreeffama asiin gadi kanaatu dhufa. Who can send you friend request isa jedhu. Who can see your friend list isa jedhu. Who can look up using email address. Wantoota tarreeffaman kana keessaa kan nu barbaachisu filannoo lamaan gara oliitti argama malee isaan gara gadiitti argaman pirivaansii keenya waan taateef irratti hojjechuun dilas nu barbaachisu. Isaan gara gubbaatti argaman keessaa maal filanna? Who can send you friend request isa jiru kana maalitti deebisna? Friends of friend itti deebisna jechuudha. Inni itti aanu who can see your friend list isa jedhus maal goona? Publikii goona jechuudha. Erga kana publikii gooneen booda iddoon follow butanii jedhamu sun profaayilii keenya irratti nuuf dabalamee jira waan taateef kallattumaan gara san deemnee jijjiirama dhufee haa walumaan ilaallu. Na hordofaa walumaan tura. Amma iddoo kana tuqnee profaayilii kiyya seenaa mee refresh haa godhu. Erga refresh godheen booda haala namni biraa itti mul'isu waan nama biraatti itti mul'isu waan isin argisiisu barbaadu jecha tuqaa sadan kana tuqnee view as filanna. View as tuqnee yeroo filannu refresh goona. Iddoo reefu add friend qabatee taa'aa jiru sun amma add friend irraa gara follow itti jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaani add friend irraa gara follow itti Facebook profaayilii keessan jijjiiruu dandeessanii waan nu hordoftaniif galatoomaa.